Dawasitti yaasu jirame. Daaqamna gootan boo hundoora. Sa'a diidamii afur kun irra taa'an fayyaa rabbi irraan Abo dama kana goota. Isinii akkuma nagaa isheetiin fayyaa. Bakka Soodheetiyyaa. amma si wallanne mire. Kun muqaddiyaadha kana dhume. Amma si wallanne. Amma kana caalaa maaltu maal haa ta'u ganaa ammas ol deebi'eetiin uleeti isin eeggadha. Ayyooniif gartee dhiiftaan si dhalmee isin eemne. Waliin qabdu bakka. Yoo kufee wayin kudha lama kufee dhufee yoo isinii sun cafaqee lafa na deemee. Warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu manni Oromoo hundinuu baga jiraataniin isinin jaa. Amma tolaan bakka kaleessa anumaatu tume. Maaliif wacii keenya nu buusii yenneetiin horii keenya nu buusii yennee tunne saniifummaa har'aan tana takaleessa malee tumicha eedee akka maletti bakka ormi tume anamma akka nama tokkootti isa fuudheetiin bakka mana akamaa geesse isallee bakka akka wallaanamu godhee isa wallaanu jira bakka wacii keenya nu hafalee akkasitti bakka ammaan tana gara wallaansaallee akka deemuun jaa bakka gara gartee akka wallaanamu. Akka nama gartee akka Oromoo tokkotti anama isaa yaadeetiin mana akamaa isa fidee isa wallaanu jira. Galatoomii ulfaadhu. Amma kamii ati wayyaa miti? Awwa wayyaatiin qaba qaama kana guutuu deeddaqanii na fitanii qirittee duudaa san hunda edda gurbaan guddaan darajaa mana buukataa kan keessa irraa laaltee gartaa miti. Edda darajaa reemuun kana ijoollee mana gubbaatti dansan gartee achirra nagaxariyeeti akkuma duraan gashir jaajee mogolee tanna jiraadhee kanaaf inni waliin dirgim jenne. Achitti mudhiin gadiitu naddana baate amma garuu wayyaadha alhamdulillah miila kana keessa akka malee na tumanii beeytaayida eega isin kalee akkasuma gootan ammaan tana inshaallah rabbiin naaf hi'u garuu beeytaa waan kana keessatti illee tamturra sitti hamtu fannoo kaleessan immoo tumaayidaa tamturra jirtu tumaayidaa turramtu boo manni atis bishaan si jala nageeti shaamboo irra firfirsee akka lafti tun siin barartu gartee yoo ati nama firraa hin qaballee ittillee mukarra ta'anii marcuma nama tan jaaniiti beeyta tokko sumarraa beeyta. Anilleen akkasumatti hin tumamaa ture. Bakka akkasitti tumamee tuma waan namaa san birraa buuse akkaan nama tumu sanillee har'aan tana bakka san ga'ee jira. Saniifuu atis numa baata keessaa maal jettu bakka wajjin. Atis amma dura akkuma kiyyaa anis akkumatti hin tumamaa ture bakka fannifameetiin bakka cafaqamee daaraa ta'eetuma bakka akkanumatti. Akkanumatti as geesse malee atis ammaan tan nama tumuu tana laaftumatti ni eegallee jechuudha. Waan kana laaftutti hin jammarre. Ula burriyaa kana mataa battee kana maaltu kana godhe? Tumuma namaati gaa ulee namaa kana na godheenis. Akkuma mataa sibiila san kanatti akkanuma na godhanii fuula kana hootteelanii qachuudha. Akkanuma na godhanis. Akkanuma keessa kuttee dhimma kaanis sadarkaa sanarra ga'e maal ta'e bakka. Atis amma waan namaa san birraa hafaltee bakka sana keessaa bahuu danda'u. Wani nama bara waan nama kana waan nama gochuu kana wani nama kan kana jirtu wajiin baaraa simteer achir waan kana sirriitti nu ganneer beekaa si maallaqa mana buufachiisuudhaaf kana godhu jirtu malee nuti gaanamaan nu kannee beeyte isa kana irraa fuudhaa nuun jaanii mire dabarsanii kana ni malee wani kan amma akka nama Oromoo tokkotti wani isin yaamu ilmoon sanis abbaadha qabdi haadha qabdi tiyyaa miti eegaa anama mataa fayyarraa dhugaadhaan hafaluun ni danda'a. Ati mudiirummaa waan sanii fudhatteeti ilmoo san ilmoodha bakka bu'ummaa si qabaa mire bakka bu'ummaa haa qabii fidittiin bakka bu'ummaa qaba deemi ammaan tana bakka wanni rakkoo fide eegamiyyoo san fuudhuu deemte maallaqa kafalteeti ol deebiftaa kana wanni dhufu jiru. Ammas kana malee maal jedhan siitu mucaa kanaa akka ilmoo achi gaffitu si goosisee naan jee gurbaan ida siitu muduraas gurbaa kana coli wulisee akka ilmoo gaffitu goosise har'aan tanaas maallaqa ilmoo sanii si kannaa jee beeyta anammoo bakka kanatti aadiniin kanna ilmoo isuma ta'uuf takka eessumni maal jenni beeyta eessumni haadha harman qabnee jen dhugoodha har'aniin kanna garuu wanni shakkii qabu. Ilmumaan tunu guutuu akka bishaan xarafa jirti guutuu akka bishaan walakkattiin argaa. Jara kana najee gamoon kana kanaafin maallaqa kana hannuu didee shakkii qabaa jettee isaanii hojii wal mari'atte. Isaanii hojii wal mari'atte. Yaaddee isaanii hojii ibsattee jiraatte. Yoo gartee bakka isaaniitu bakka badii qabaa kan tumsiise. Kamiree duboo gaafa faccisee waan kana amma kamitti ulee tana jala amma kamitti baata kana. Ulee moo? Ambar uleedhaaf beeyta. Ulee fi fiigichaa fi reebichaa. Duraaniin
namni tokko akkatti deeman malee akkatti deeman akkatti deebi'an hin beekanii jedha. Ogguu deemtus tolturraas nama dheetaa hamturraas nama buutaa miti. Wooma lamaan kana qabdaa beekatu namni biyyaa bee tokko hamanaa bees akkasuma. Garuu immoo ani tumamuu fi fannifamuu keessanitti hin qabu. Lubbumaan nan bahe malee soitiin tiyya nama jirti beektaa. Haa ta'u immoo tamaallaqaallee ani edda dabarseetiif hin jira. Tamallaqa dabarsinaan gaa? Amma maalinni akamaan geessisiin jedhanis anaa geessee itti heettu kana maallaqumaan edda buuseef irraa hakimaas geessi maalinni keenyaas qunname jedhanii wanna jedhanii jechuudha. Anammaan tana irraa eegaan edda maallaqa isaanii buuseef irraan tana wanni naas ooluuf kanas hin jiru. Asitti amma muqaddaa fi yaasaa ooluunis faayidaa takka naan qabu. Achi olitti ol deebi'eetiin sana alatti Kashaafaas mana akamaa guddaa dhaqee amma wallaanameetumaan deemaa jirta. Achitti wallaanama. Laa asitti wallaanamuu hin danda'u. Asitti gatiin wantaatii fi doktoraattis wal dhabdilaaleetiin jiraata. Muqaddii nama kaa'uu fi milmee ho'aa nama jiruu malee waan takka maal nama godhan ammaan tana laftinis lafa ho'aatii miti. Daaraa ta'utti hin jira. Oguunis najjeesuu jira gama tokkoon. Kana bira jite birimaas Oguwaa bosona ta'etu bas yoo achi oltee malee manni akamaa si waliin nagaa jiru. Mana akamaa gaa ammaan tana maaliif dheecha namaati guyyaa nama achi olitti amma dheecha namaati jennaan sirriitti si jala deemanii si fardeessan sirriitti si wallaananis ammaas qacoollatti akka hanga wallaansaa takka. Amma asitti niin kufee jee maarreen ta'e jee jedhanii tumiinsumaan hin tumame wanta akkasitti kan dhaqu nan goone irra. Entau ni kufee waan kan si wallaannu. Tanaaf akkas hedduun. Eegaa entau. Niin kufee jee malee namaan na tume hin jeeni. Namaan na tume jechuun entau. Eegaa amma reefuun tana doktortittiin harkanarra ooftee akkana jettee biyya kanatti maashaallah dhiiraaf dhalaan isa akkuma Itoophiyaati isaan mulachuun nama lafa gadi sanatti. Amma achi olitti dhiirumaan laalaa beektaa. Milyoona gorgana isaa sirkuu maarree dhaatee muqaddee kana sirna keessee wanta sanis narra oofsee na laaltu. Haishi. Akka miyyeetti ilaalee maal taatee isaa sirkuu baay'eette akkana makiinaan osoo naan deemtuutiin makiinarraa inni to'ala jee kufeen jennu duuba namni makiinarraa kufe akkana naan jette. Lakki alhamdulillah rabbi na baasee numaan baheen jee numaan gatan taree akkasiin jee himadde jechuudha. Amma yoon isiniin na tume jee himadde hoo. Hin ta'u si wallaanne miti gasitti. Isin wallaanuu miti. Wallaansisaa ammas maallaqa jirree wallaanamuu jira isin wallaanuu jirtanii miti. Hin ta'u nuti nu gaafachiisa waan ta'eef namaatu na tume jechuun qabdu niin kufee makiinarraa hin kufee. Makiinarraa hin kufee jeetiin himadde jechuudha. Akkana jettee himattaa malee namaan maal godhee jette nuti bakka rukkaaba kana gas hin baafnu asii gidduun hin jiru asumatti argatta. Seeraan uummata kana gaafachuu hin danda'u tumiinsa fayyaa kana. Hin dandeessu. Keessi godhee ammaan tana dhumiinsa idee akkasii na tumanii fi waa hunda viidiyoodhaa jira. Ta viidiyoon hin jirre ta'e isaan halkan na godhanis ni jirti. Ragaa nutti hin qabdu. Ragaa nutti hin qabdu miti kaa. Maallaqa isinirra buusuu ragaa jira. Bakka nuti maallaqa buusuudha ragaan riisitiin maallaqaati malee tatumichaa jirti. Tatumichaa riisitiin ni jirti mana akamaa dhaquun kujaniin kufee saniin jeesan bichaa dogongora ta'e malee isaaniin na tumee jeetiin fida. Isaan wanta nutti hin qabdu guuteetiin qabdu ulii barra eega mana akamaa si geessine nu kufeedhaan si galmeessine mi ulii hin qabdu bakka. Ni kufee wayin kudha lama kufee dhufee yoo isinii cafaqee lafaan na dhee malee isaaniin lafaan na dheetiin kufeen jaana nu guusisu. Bakka nu kufeedha. Guuteetiin amma kam jettee barreeffamtee jirti. Ayyee. Ni kufee jettee barreeffamtee. Ni kufee jettee barreeffamtee jechuudha. Malee namaan na tumee jechuudha. Ni kufee jettee barreeffamtee guuteetiin. Malee hin jiru. Guuteetiin jakka malee barreeffamtee ayyee. Hin dandeessu. Jira kana asal jiran qoddaanatti jaa'oo. Mee lulluli. Itti bane qabanti. Itti bane wanti. Maal? Ilma itti banedha. Maal itti banoo? Gomaa wanta murta. Maal? Dawama akkana goota. Hundaadhaa. Hai, dawa goota. dawa sifan dawa sitti yaasu jirame. Daakamna gootan boo hundaadhaa. Sa'a 24 guunnarra taa'an fayyaa rabbi biraan eeggatu. Dawama akkana goota. Isinii akkuma nagaa isheetiin fayyaa. Bakka gaanuti
yoo waa takka taate gana gulukoos harkaan si yaasu jirra maali afaaniin duyda Ada sawa. ما يغني أبو دوام أكله بوتا لا خلاص نجي فيجي تجا فيجي بق فيجينان فيجي رب راجع تمر لما ما براجع تانيو هو سي سمبرا تاي أداولو خنا في كاي بق كأنا فيجيته أول سديبين إيه من أول سديبين لا من ترون ديبون من ديبين تاودي لا أبدا أما أنا كيس ترون ديبو أما كنا والله سنين كتمر ترون ديبو هاي والله إن ديبول أول ديبيتاتي وين مراد ديو مالك أصلاله لا لنا واتكنا لنا كنا نديو ميجو سمبر بادو إسا سمبر بادو كتير نديو ماكينا سنور سخايا أول سديبين نما لا غلطوما ulfada galani kaysani badi maal jennan taamudruna gootani fi tana gootanu galotoma sin jira amma na gena jodde amma gurbani sarufu ajijan ban ugaru fe ira wal marianne ol debirna fi asina demu akira wal marianne ti onogona amma baka ngaso asmatur bo ma illa sura khune ma goddi ara kana dume kuni muqaddi ara kana dume shodde tiya amma si wallanne mire kuni muqaddi ara kana dume amma si wallanne amma kana chala ye mal tumala to gana amma sol debe tinule te sene gada ayyoni garte dib kan dusra debu baate amma lamada sid debi nante la dibka gana dibka la gana numatu sigeis la ulfada galotoma da nangeisina shodde hanga yoytu indemt la jabate alas achi bode demta male amma ulenis ganaan jiru abakka amman tana ulee takkanaati kun waa kamaas geysine mucaan amma gara fayyaa jira amma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh